Koreen Piroojeektii fi Koreen Naabbii magaalaa Adaamaa Piroojeektii buufata konkolaataa qindaa fi ijaarsa manneen jireenyaa Andoodee marsaa lammaffaa hojjetamaa jiru daawwata. Daawwannaa hojii kanaan koreewwan kunneen sadarkaa hojii ijaarsichi irra gahe qulqullina hojii saffisaa raawwii piroojeektiin kun irra jiru ilaalaniiru. Hojii geggeessituun mana qopheessaa magaalaa Adaamaa Aadde Kadijaa Jamaal Piroojeektonni kunneen fedhii hawaasaa deebisuu fi guddina magaalichaa ariifachiisuuf murteessaa ta'uu isaanii himuun hojiiwwan jalqabaman karooraa fi ulaagaalee qulqullina eeggataniin akka xumuramaniif daawwannaan murteessaa ta'u ibsaniiru. Bu'uuruma kanaan ijaarsi piroojeektii manneen jireenyaa Andoodee marsaa lammaffaa hojjetamaa jiru sadarkaa gaarii irra jiraachuu himuun jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu fi ammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Piroojeektoonni bara kana qabaman guutummaatti akkaataa karoorfameen ija hojiin hojjetamee xumuramee jira. Keessattuu piroojeektiin akka magaalaa keenyatti hojjetamaa jiru bu'uura hawaasaa kan giddu galeeffate rakkoo diinagdee kan hiiku guddina magaalaa faana kan deemu tajaajila hawaasaatiif si'ataa kan ta'ee fi akkaataa yeroon barbaadu guddina faana hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Kana keessatti iddoo nama jiru kun Andoodee lakkoofsa 2 piroojeektii yookiin Andoodee lammaffaa ijaaraa jirra. Bara darbe Andoodee tokkoffaa hojjetamee xumuramee uummataaf tajaajila banaa ta'ee jira. Akkaataa qajeelfama labsii manneenitiin deeggaramnee parsantii 55 jiraataaf dabarsuu parsantii 45 immoo fandii naannawaa gochuu fi hojii hojjechaa jirudha. Akkaatuma kanaan Andoodee tokkoffaa xumurree bara kana immoo karaa adda ta'een bara darbeerra karaa fooyya'insa qabu qulqullinni isaas dachaadhaan kan ta'e hojjetamaa jira. Akkasumas buufanni qindaa'aan konkolaataa akka magaalichaatti hojjetamaa jiru sadarkaa magaalicha gituun hojjetamaa jiraachuu himuun yeroo muraasa keessatti tajaajila hawaasaaf banaa akka ta'u ibsaniiru. Kunis ariitii fi qulqullinaan kan hojjetamaa jirudha jedhaniiru. Namni buufata konkolaataa qindaa'aa galee achi seenee dabaree qabatee yookiin immoo deemsaaf geejjibaaf bakka biraa deemu hoo qabaate paakeejii guutuu baankii dabalatee achitti xumuratee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf bakka biraa deeme magaalaa keessa waan inni naanna'uufis hin jiraatu sababa ta'eef paakeejii guutuu kan of keessatti qabe ta'uu isaati. Innis yeroo dhiyoo torban 2 hin caale keessatti xumuramee tajaajila banaa ta'ee eebbaaf qophaa'aa ta'uusaa kaasuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira maallaqaa magaalichaa obbo Daawit Angaasaa piroojeektiin buufata qindaa'aa konkolaataa lafa hektaara 8 irratti hojjetamaa jiraachuu ibsuun ijaarsichis 80% irra ga'eera jedhan. Buufanni geejjiba qindaa'aa bulchiinsa magaalaa Adaamaa yeroo amma sadarkaa ijaarsarra jiru halkanii guyyaa hojjetamaa jira. Amma parsantii 80 irra ga'eera jechuudha. Hektaara waliigala bal'inni lafaa buufata geejjiba qindaa'aatiif qabame hektaara 15 amma marsaa duraatiin hektaara 8 irratti ijaarsi bal'inaan gaggeeffamaa halkanii guyyaa hojjetamaa kan jiruu fi gara xumuraarra gahaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Ijaarsi piroojeektii kunis Ismaart Adaamaa dhugoomsuuf ijaarsa sadarkaa isaa eeggateen kan hojjetamaa jiruu fi rakkoolee buufata geejjibaa magaalichaa furuuf shoora olaanaa kan qabu ta'u kaasaniiru. Ismaart moobilitii magaalaa keenyas Ismaart Adaamaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Walitti dhufeenya uummataa faasilitii geejjibaa magaalaa keessa jirus baay'ee mijeessaa. Hojiiwwan piroojeektii magaalicha keessatti hojjetamaa jiru yeroo yeroon sadarkaa inni irra jiru ilaalaa jiraachuu walitti qabaan koree dhaabbii magaalichaa obbo Umar Bakar dubbatan. Piroojeektii kana kan daawwannu kurmaana yoo xiqqaate yeroo baay'ee deddeebinee kan ilaalaa turre ka'umsa isaati irratti ilaalaa turre adeemsa isaati illee hin beekna. Qulqullinni isaati wanni baay'een dabalame jira. Amma amaluma magaalaa keenyaatti piroojeektii Andoodee tokkoffaarra feezitii jalqabaarra kan lammataa koonni fooyyee jira. Akka itti fayyadamni lafaatillee itti fayyadamni lafaatillee wanni fooyya'ee jira. Kanaaf haala gaariidhaan kan jalqabamee fi mootummaa xumuratti kan deemaa jiru ta'uu isaati. Itti aanaa hojii geggeessaa fi itti gaafatamaan damee enterpiraayizii dhaabbata Adaamaa Investiment Group obbo Haayiluu Baalchaa hojii ijaarsaa cimsanii itti fufuu fi piroojeektota yeroo qabame keessatti xumuruuf humna namaa meeshaalee fi qabeenya barbaachisu hundaa qindeessuun hojjechaa jiraachuu isaanii himaniiru. Akka dhaabbata keenyatti supervaayizaroota mataa ofii qabachuudha piroojeektiin kun. Gamoo 5 supervaayizara tokko gamoo 5 supervaayizara tokko ramanneet nus immoo akka hooggansaatti olaantummaadhaan hojicha hin hordofnaa hin hoogganna. Akkasumas abbaan kaampaanii nuti hojiin hojjennu immoo hojii isaa karaa qulqullina qabuun ariitiin nu barbaannuun meeshaalee ijaarsaa akkaataa ispeesifikeeshinii fi diizaayinii jiruun hojjetamaa kan jirudha.